Wankiyyaa meegaa amma akkaataa akkaawuntii keessan itti guuttanuun isin agarsiisa akkaawuntii baankii keessanii. Eeshi obsaan na eeggadha. Google Chrome irra galtanii AdSense keessan keessa seentanii fakkeenyaaf AdSense keessan hin beekne adsense.com tuqaa caa maa jettanii barreessanii akkana sarchitti gootan inniyyuu AdSense keessan keessa seena. Akkaataa verify gootanuu ilaaltanii jirtanii verify gizee godhattanii booda waa'ee AdSense ni beektan ga'a inshallah. Akkasitti amma akkaawuntii baankii itti guutuufanii akkaawuntii baankii ilaaltanii. Kanaafuu amma verify kan asirratti fakkeenyaaf gizee akkana AdSense keessan keessa galtanii kunoo mallattoon verify kun jirti gara gadii. Mallattoon verify kun jirti kun ganaa verify hin taane jechuudha. Kun ganaa verify hin taane amma isa verify ta'een isin agarsiisa. Isarratti akkaawuntii baankii guutetan isin agarsiisa obboleewwan kiyyaa. Akkuma argaa jirtanuu kun mallattoo verify hin qabu verify ta'ee jira jechuudha. Verify hin qabu kun verify ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma akkaawuntii itti guutuuf waan ta'e jennaan bakka baalaansii keessanii bakka maallaqa keessanii tuqaa sadii jirti gaara gubbaa. Garuu sarara sadii kana tuqxanii si dhaquu hin dandeessanii inni dhihoon immoo kana yoo dhiiftan inni dhihoon kunoo bakka maallaqa keessanii bakka sararri qophaatti jirtu kana isii keessa tuqaa sadii tuqxanii view payment iseetti kana tuqxanii akkanatti keessa galtanii. Ifa isiniif ta'e amma akkaawuntii itti guutuu fi kanaafuu akkasitti isiniif fida jechuudha. Amma obsaan eeggattanii xiqqoosi intarneetatu rakkoo qaba waan ta'e jennaan. Kanaafuu akkas yeroo ol dabarfattanii kunoo yeroo akkas ol dabarfattanii kunoo akkanatti nuuf fida jechuudha. Add payment iseettu kana mallattoo eda'uu kana galjalaa isii kana jirti isii kana akkas cuqaamna. Ifa isiniif ta'aara miti? Amma gaa akkaawuntii walumaan guunne ilaalla. Asirratti filannoo lama isinii fida. Isin filannoo isa lama keessaa isa olii filattanii isin. Isuma olii filattanii akkanatti isinii tarreessaa. Inni olii optionaaliidha. Name on bank isa jedhu kana maqaa abbaa baankii maqaa nama ittiin akkaawuntii irra galfachuu jettanii sana maqaama buukii sanaati qaala. Keessana ta'uu kan nama biraa haa ta'u. Ifa isiniif ta'aara miti? Keessana ta'uu kan nama biraa haa ta'u irratti kunoo akkasitti galfattani. Maqaa sadi ta'uu qaba qaanii beektanii waan kanaa. Asirratti immoo neem baankii jedha. Neem baankii nigdi baankii waan ta'e jennaan kana maqaa baankii yoo ta'e maqaa Awaash baankii yoo ta'e Oromiyaa nigdi baankii yoo ta'e Itoophiyaa nigdi baankii yoo ta'e commercial of baankii Itoophiyaa baankii jettanii itti guuttanii fakkeenyaaf amma ani itti guutaa kunoo itti guuteen jira. Eshi inni gadi aanu immoo Swift koodiidha. Swift koodii kana Google keessaa baafanna. Swift koodii kana kan amma fakkeenyaaf kan Itoophiyaa kan Itoophiyaa nigdi baankii amma Google keessaa baafadheen isin agarsiisame. Google keessa dhufnee erga itti barreessinee booda erga kanatti barreessinee booda inni iyyuu nuuf fida qubee tokko lama barreessinaa inni nuuf fida rakkoo hin qabu. Commercial Bank of Ethiopia yoo jennee barreessine qaxxataa nuuf fida. Swift koodii immoo biratti dagachuu hin qabnu. Swift code gizee nu jenne akkanatti nuuf fida. Swift koodiin jara kunoo diijitii 8 Commercial Bank of Ethiopia Swift code digitii 8 kunoo 1 2 3 4 5 6 7 8 kunoo isii kana akkanatti gadi qabdanii kooppii godhattaniirra. Sana booda keessa galtanii Swift koodii isii kana jechuudha. Inni iyyuu yoo fudhachuu dide indidaa isii akkasitti rukuttanii sana booda lakkoofsa akkaawuntii baankichaati. Amma akkaawuntii baankii fudhadheen dhufaan obsaan na eegaa. Akkuma argaa jirtan akkaawuntii baankii fudhadheen dhufee akkaawuntii numbarisa jedhu kanarratti akkas guuttannaa. Isa gadii kanarrattis lammaffaa isuma guutuu qabna. Isuma olii kanarratti guunnee guutuu qabna. Tayyib amma maal goona gaa itti deebinee inni gubbaa maqaan kunoo sirrii jira. Maqaa isa miti sirrii ta'uu barraa. Maqaan baankii yoo sirriidha. Swift koodiin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8 sirriidha. Akkaawuntiin baankii keenyaa sirrii ta'uu irra deebinee cheekii goona. Maaliif? Kanaafuu hamma arragaagaxeen jira. Gara gadii kanatti raayitii agartan kunni itti guutamuu qabdi. Taayib amma gaa itti guunneera jennee ishi seefii itti goona. Amma raayitii kana itti gooneera miti seefii itti gooname hin fudhatamoo hin fudhatu walumaan laalla. Seefii goonee jirra. Yoo fudhate ni dabarsa.
akkuma argaa jirtanu fudhataara fakkaataa mee walumaan laalla. Yoo fudhates yoo dides walumaan laalla. Obsaan eeggattanii akka intarneetaatiin yookiin immoo cheek gochuudha. Akkuma argaa jirtanu fudhatee jira jechuudha. Kunoo akkaawuntii kiyya fudhatee jira sirrii itti guutamee booda irraa remove gochuu ni dandeessanii, edit gochuu ni dandeessanii. Kunoo jechuun edit gochuu yoo dogoggora ta'e deebitanii sirreessuu ni dandeessanii. Kunoo fudhatee jira jechuudha. Meeseejiin naa dhufee jira. Kunoo akkuma argaa jirtanu akkaawuntii fudhatee jira. Ifa isiniif ka'e akkasitti akkaawuntii baankii itti guuttachuu dandeessanii obboleewwan kiyyaa. Amma maallaqni kiyya waan hin dalagadhe YouTube irraa waan hin argadhe ni darba jechuudha. Akkaawuntii irratti qaxataa darba jechuudha. Ifa isiniif ta'e wanti hin dalagadhe qaxataa gara akkaawuntii baankii an itti ergadhe sana diimaan sila asirra jiru badee jira. Meera diimaan badee jira jechuudha. Sila diimaa bobeessa akkaawuntii guuttadhuu fi badee jira jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa kana fakkaataa isiniif galeera jedhee yaada. Kanarratti yoo gaaffii qabaattan illee kaa'uu ni dandeessanii. Akkasitti adda baafattanii ilaaluu dandeessanii nagaan naa jiraadhaa galatooma ulfaadhaa.